Mihiratin jedhama. Isarraa immoo dhuftanii maal immoo dhugaa baatu? Jira irraa inni dhufee jiraadhu safara kana. Okay. Wanni inni dhugaa bahu waa'ee dhuma jireenya koo waa'ee itti daarii dhuma koo ol qabatee jechuudha. Okay. Dursa isaa kan lafa kana dhufe nama naaf feeree dhufee mana kana seenee karaa sirran taa'ee gizeesseen waaqeffadheetuman ba'ee torbee isaatitti deebi'ee tanan karana taa'ee tan karana turee waaqeffadheetuma galee tanan manuma kana seeneen biyyee lafa kanaa qicadhee ba'e jechuudha. Biyyee qicadhee galeetuman mana keessa rikshaa wayii tureyyuu bakka ani erguu yuun deemu wajjuudha kun wajji madiina ta'ee tanan biyyee mana keessa facaase. Maaliif biyya fuutanii galtan maaliif maaltu taanaan? Biyyee hojii wayii waa'ee hojiitti irratti hojii kana xiqqoo dhiisaadha. Dhiisaa baasin hin jedhan? Baadhaan hin jedhan. Achi inni bakka baa erga jedhanii karaa biyyaa deemi tananii biyyatti mana wayii ijaaree achitti gallanaan jedhe. Ani galu bakka ati erga nan gala itti deemin jedheni inni achi deemee anas dhufee tanan biyyee kana qicadhee galee maqaa Yesuusin kun hojii diinaati ani asumatti hojjanna erguun deemnu jedhetan biyyee kana gibbii keessa facaasee gale. Achi gaafa galu inni sin deebi'ee horii yaa gurguramu jedhee achuma taa'ee kaan horii gurgursiisee gaafa horii gurgursiisuun horii lama sadi ba'uun gaafa horiin gara tokko dhumuun kanaan booda gizee makiinaa fidatanii dhufan horiin gurguramu hojjanna jedhee harkatti deebisee jechuudha. Gaafa harkatti deebisu achi taa'ee maaliif horii harkatti deebistee yaa gurguramanii naan jedhe. Ayin gurguramu bakka achi teechee gurgurtee horiin manaa dhumee maaliif ati dhufi gurguru horiin hin ba'uun hojjannaan jedheen. Achi deebi'ee gaafa guyyaa sadi guutuu bakka amma ji'a 8 turaa wannichi isaanii gana amma ji'a 8tti hojjadhaadha jedhan. Dubbiin galagaleeraa jedhan. Dubbiin garagaleeraa. Namoota yaaddoo jira jiraniif ganama kan dubbiin galagaleeraa. Galateeffadhaa fi bareechaati. Thank you. Ergasii innis immoo baay'ee amantii kana dura amaneetuma ture. Amantii kana erga amanee duubatti deebi'e. Duubatti deebi'ee inni dhugee galaa gaafa jedhes hin galuun bulaa biiraadhaan jedhu araqeedhaan jedhu bakka kana wannuma argate dhugee gala gaafa jedhe bulee gala bakka gaafa barbaadanii fayyaadamoo ajjeesaniiti natti fidu jedhee gaafaan eeguu jira jechuudha. Garuu gaafa jedhe bulee ganamaanuma of hin beekne kana gala. Galee mana yuun galu achi yookiin mana duubatti darbeeti achi ciisa malee mana ciisuyyuu. Kazaa gaafa achi immoo deebi'e ammas bariisaa sanuma inni. Kazaa gaafa kanaa birrii hoggaa hojjetames natti kenne 20,000 30,000 natti kenne. Inni galgala dhufe narraa fuudhaa ganama dhufuutti birrii 5 kiisisaa keessa hin jiru jechuudha. Kanaan dhugee galee gaafa tokko bakka bulee galaa sijaaraa xuuxaa. Mana namaati achuma ollaadha. Ollaa taa'ee ollaadhuma san achi godhata. Sijaaraa uffannisaa sijaaraa jedha. Maa inni ati mana itti oltee galtamoo sijaaraa itti jedhaan. Sijaaraa maalan xuuxa funyaan kee irra sirrumaa naan jedha. Kazaa dhugaadha gaafa kaanitti yaa Waaqayyo ati dhuguma woonni anna sobus ta'e ati garuu na agarsiisi gaaf tokko dheetumaan waaqa kadhadha. Gaafa kana manni akkana ollaadhuma wayitii darbuufan deemaa achi ol kaawwata bolokkeettii keessa jechuudha. Kirbiitii fi sijaaraa saneessa gootee yoo jedhee gaafadhu argeetan duubatti deebi'ee dhaggeeffadha. Kidoo achi keessa jiraa fudhadhu jedhaan jechuudha. Maaliif as dhufee yaa Waaqayyo maaloo kana keessa oomuma namaa. Osee kibiriitii fi sigaaraa ala kaa'ata? Mandara kaawwata jechuudha eegooddanyaa bira. Kazaa bakka na dhoksaa achi yoo dhufu immoo dhuguma namuma ofitti aarsaa oolee dhufe malee nama tuutee dhufe iyyuu fakkaatu jechuudha. Kazaa gaafa kaanitti maal Waaqayyo ati kanuma ijaan na agarsiisi soma erga jedhee sin loluun jedhee zimuma jedhee gaafa kaanitti ijaanan argee maaliif akkana goota jennaan lakkikoo kirbiitii natti fidinaan jedhe malee sijaara. Kirbiitii namaatis eeguu qabdee dheetumaan lolatti kaasee zim jedhee achumaan bakka ammas maxaxxii kana uumaa dhiisuu hin dandeenye. Inni argama uumaa saanumaa dhiisuu hin dandeenye gaafa kaanittiin massaa'ee surba machaa'ee galee birris horiin bitee na biraa ba'ee birrii akka fuudhee ba'eetti namatu baatee natti fidee isas baataniituma fidanii bakka isa birrii yoo dhukinoo birrii ganama natti kennee ture hin gata hidheen irraa fuudheedhanii natti kennanii fuudhetumaan ol kaa'ee kazaa kiisii isaa keessatti nafe sanan birrii 250 kiisii isaa keessa haatee tanan kara kana fide jechuudha. Gaafan kara kana fidu yaa Waaqayyo
kuma 30 kuma 40tu kara mana maxaxxiititti bad maaloo mee karuma mana keeti kennaa mana keeti haa ta'u tanan fidee kennee jechuudha. Gaafan kennee fidu innis kinoo erga mana kana seenee erga bishaan kadhannaa zayita mana kanaa fuudhee bishaan araqee faa wajjinan kennaafi ture. Bishaan wajjinan kennaafi ture injijjiirame arra kinoo akkana fakkaatee nama fakkaatee dura keessan dhaabbachaa irraa naa galateeffadhaa. Galateeffadhaa fi bareechaati haleluuyaa. Waaqayyo mee bakkeetti faa ta'u waan kana maxaxxiititti badu kun hin jedha jedhee tana fidee asitti galchee na footoo isaatis fidee tanan dhufe dursa isaa footoo isaa fideen asitti naa kadhattanii qalbii isaa jijjiirrameera kanaan booda naan jettanii irratti naa kadhattanii achumaan beenu kaama mitikuu bira deemnaan jedheen mitikuu jettu sun immoo kamii naan jedhe. In argita bakka asin geessaa rakkoon qabuun jedheen mammoo akkas jettee dheetuma zim jedheen abiraa bahe gaafa kaanitti footoo fidee sitti irratti kadhattanii qalbii isaa jijjiirrama kanaan booda ittuma irratti naa kadhattanii achumaadhaan asii bishaanis fuudhee kennee abjuudhaan koo mitikkuun argee ture mitikkuun jettu sun naan lolaa bulee naan jedhe jennaanan shaggaadha maarree baga siin loleen naqxaammaan jedheen maaliif naan lolteettee gaafa atta dhaqxee rakkoon qabuun jedheen. Kaza maalifi akkamitti sitti dhufee si loluu danda'e jennaan birrii wayii ashawaa jalaa awwaalameet ashawaa san jalaa foolisoota baasii kootu qoforinaan jedhanii tanan akaafaa fuudhee on qoforuu birrii shaantaa lamaan hidhameen argeedha. Gaafa kana poolisii fudhatanii deemuudhaa jedhan mitikkuun dhufee dhiisi birriin kun ani isaati malee funtuqinaa jedhanii birrii san harkaanaa deebisee naan jedhe. Waaw. Namoonni baay'een yaa. Namoonni baay'een kana booda algaa sin irra ciiftan irraa jawween dhufe sin loluu ergamaa dhufe sitti dubbata achumarraa utaaltee kaata. Ameen. Achumaan karaa kana dhufe wajjumaan dhufne as dhufe waaqeffateetuma galee waldeenyi isaa namatti tola jedhee isheedheen gaafuma roobii immoo torbasaa deebinee dhufnaan asin as arganii nu kadhattanii bakka waan addaa sinirraa cabeera yazanii gaddaa sirraa cabeera jettanii kadhattanii fi ergasii kaasee kinoo mana kana waldaa kana hafeen beekuu hoggananii amma duuba aniyyuu cufaa hoggaan hafee waldaa deemneedha galgala udii ganama dhufe galgala deddeebi'ee na wajjin kara waaqayyoo kana dhufaayeera amma kinoo teechoo qoshaashaa sanirraa ka'e teechoo ulfinaatirra taa'eera waaqayyoo naa galateeffadhaan jedha. Mee guddummaa waaqayyoo kana yeroo sana abdii kutanna akkamitti ture amma immoo akkamitti ilaalta? Gisee sanitti abdii kutadheen ture ayyaana irratti amma daabboo si tolfanne wannas godhan inni banaan nyaatu surumaayyuu erga maxaxxii dheedhee alaa ibiddeen manaatutti mi'aawu. Alaa nyaataa biddeen hoggaan dhiyechaaf quufeen dhufe jedha. Ani bakka surumattu yoo fuudhee niitii qabedhee shakkaa ture malee. Hoggaa dhufe ati maayin jedhaan baay'een arrabsaa yoo arrabsan inni deemoo barbaadde baay'itoo naan jedha. Eshi. Kazaa ishiinan deema rakkoon qabu guyyaadhuma deemu bichaa waan naa burteechusii mootiin jedhaan deemi naan jedha hoggaan ta'etti dubbadhe. Kazaa dhugee galaa bakka gisee isaatti yaada kootitti sinimanne nama tokkotti nimanne surumaa dubbii kana sim jedhetuma akkuma jireenyi natti toleetitti jiraachaa ture jechuudha. Kazaa gaafa kaanitti suma kiyyasitti waameen bakka wajjin deema jedha maaliif deemtaa maa bulta hoggaan jedha wajjin alatti humeeraa galgala. Ani odoo karaatti hafteetu duute dirijjiti isaanan hin beenne bakka itti gaafatamtu hin beenne eechaa hojjetan jedha ergana wajjin jiraatte dirijjiti isaa kennatti mee hoggaan jedhan laahi waanuma xiqqoo wayiin hojjedha. Wannumti wajjin maqaan qabne kun maaliin diree jireenya kee fooyyechi minaamina jedhee gorsee galee isaanis waa takka hin deebine maaltu na dhawa bakka hin barbaade yoon bulee minaamina jedha. Achi bakka ergasii humaayyuu dubbanneen nan deema bakka hin deemu ka'eette jechuudha. Bakka hin tasfaa kuteetti innuyyuu deebi'ee waaqayyo na gargaare yaa waaqayyo jireenya koo ani ijaaru si namaa moti. Nama soon itti waame namni taa'eetuma waanuma namni haasa'u qabatee ba'a malee jireenya koonas takkaakkalu namni yaa Indigame hundumtu. Waaqayyo kun galataaf dhaabee meel takka bareechaa waaqayyoon galateeffadhaa fi bareechaati. Baazooyi mee gaafati araqee inni dhugutti bishaan itti dabaltee laatteef maal jedhe?
Araqee biyya deeme tanaan maazariitii yaatti akkana nanni ani asumatti anaaf hangaluu bakka hin jedheen. Amma akkanatti na bira dhuftee maal asiin haftaamoo itti na dhufa galii naan jette. Achumaan araqee ishii biraa naqadhee dhufee galgala isaa araqeedhuma sanittaan bishaan kadhannaa jira. Bishaan kadhannaa san naqee bishaan kadhannaa san naqee tan araqee kana irruma dhaabbadheen buuseef. Gaafan buusuuf lama dhugee kanaan booda araqeedhuma jedhamuun dhugu arra naa buusi na dhugaadhaan. Araqee innisee araqeetti deebine biiraa innisee koottoo jedhanii waaman lakki bu'anii deemu manaan bawarra jedhaa silkii cufateetuma manatti hafee karaa kana inni dhufee ergasii kinoo waan adda ba'e jechuudha waan hundumarraa'u. Waaw galatacha baasaa qabu jabalaa laadhaafee. Yaayaleen jedhama. Dhaloonni koo muka turreeti gara salaalee jechuudha. Kanan jiraadhu immoo safaruma kana. Wanti dhugaa ba'u dhuguma waan ishiin haasofte kun hundumtuu sirriidha. Hojiin deeman jedha yaa'u bakkee hojii kiyyaa immoo ishee isinitti himteertu jechuudha irra caalasaa. Ammana jedhee lakkoofsa isaa odoo isinitti himee irrifattu jechuudha. Ganama dhugu jedhee nan murteessaa. Sa'a 9 gaafa ta'u silkiin naa bilbilama. Yaa'u hojiin deema jechuudha. Lakkoofsi ishee yoo xiqqaate 28 yookiin 30 jechuudha. Jaaladheen miti yeroo sanitti kanan godhu. Wanta ergamu tokkotu jira beektanii gaafa waan akkasii yaadu hin godhu jedhee gaafa yaadu waan dhiisee waan manduu natti fakkaata. Innaa isaantu mul'ataan natti dhufee sababa saniin argee nan dhufee waldaa kana qorumsi inni duraan jiru sun hundumtuu hafee kanaaf immoo waaqayyo naa galateeffadhaa. Galateeffadhaa fi bareechaati waaqayyoon. Mee yeroo sana horiitti hojjettullee akkam ture jireenyi keellee akkam ture? Horiin yaa'u yoo xiqqaate ji'atti 2 du'a wayin 3 du'a ji'a 2 keessatti 8 duutee beekti. Gara ganzabaatti yoo tilmaamame immoo gara miliyoona 1,800 ta'a jechuudha. Inni waggaa keessatti badu. Waggaa tokko keessatti kan badu? Eeyyee. Amma garuu yoo ergasii yaa'u naannoo waggaa tokko lakkaa'eera oromti mataan bowwaafateen jiru bishaan kadhannaa mana kanaatiin jechuudha waan baay'een jijjiiramee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf namni illee akka fudhateetti fayyadamuun jedhaani gama kootini akka amantaa isaatiitti jechuudha. Isin doom isin konferensii wayii deemtaniiti gara Gincii kanan jireettanii gaafa naa bilbiltanii saawwi wayii dhaluudhaaf turte obborishiinidhaan malee hin dhaltu. Saawwi kuni obborishiinii taate malee dhaluu hin dandeechu jennaan. Yookaan keessatti qallee baasna naan jedhanii achumaan doktoriin tokkoyyuu akka aggaadhaami amanaa ture bayyesuus akkamitti qalamti isaanii kun jedhee oduma inni gaddaa jiru. Egaa akkas jettanii immoo qaami waldaan deemu tokko hin jira achitti bilbilee furmaata ishii gaafadha jedhee gaafan sinii bilbilu Ginciin jira fagoon jira maaliif naan jettan achumaan saawwa tokkotu dhaluu dadhabeeti obborishinii taati naan jedhanii doktoroonni kunoyyuu hablee qopheeffatanii jiru. Maal wayya jennaani suuqiin sinitti dhiyoo jiraate bishaan leetira tokko bitiiti saawwa bira dhaqiitii harka kee irra kaa'ii naan jedhan. Gaafa akkas jedhanii bakka akkuman kaadhuun suuqii dhaqee tanan bishaan leetira tokkicha kana bitee raawwadhee tanan deebisee isaaniif bilbilee gaafa naa kadhatanii saatii sanirra harka kaa'ee waan isaan naan jedhan san jedhee ameen gaafan jedhu saatitti inni numa ciiste jechuudha. Durmaanii jaajitee jirtiyyuu gadi ciistee ciniinfachuu qabdi. Ammas jaajinee haasofne kanan turre fincaan gubbee dhufee saatiin lormaanuma ishii hin deeche jechuudha. Galateeffadhaa fi bareechaatti waaqayyoon haleluuyaa. Bishaanicha obaasne daqiiqa 5 yoo turre hin ciiste seerumaan goromsa deeche goromni ishiitu amma korma baachuu geeche jechuudha. Amma naannoo ji'a 8 ji'a 9ti. Kanaafis waaqayyo naa galateeffadhaa. Galateeffadhaa fi bareechaatti waaqayyoon. Amma haadha jirti ilmoon gaafa sana dhalattee jirti jechaadha. Haatis jirti ilmoonis jirti jechuudha. Dhugaa baatiin biraan qabu. Yaa'u baay'ee ishiin akka naa galateeffattan. Ishiin naa galateeffatan jechuun dubartiin kamiiniyyuu kan hin dandeenye akka dacheetitti na baattee chaalenjii kana hunda keessa dabarsitee toyyuu har'a wajjin dhaabbachuu kootiif waaqayyo naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi waaqayyoon bareechaati. Gaafan sanbata amma sa'a 8tti yaa'u waldanan tura.
sagaltaanan bakka nan irraa fadha bakka hin oole sana. Waldanoo baatee jiraata jechaadha. Waldaan naqaa sagaltaanan naa bilbiluu koottu naan jedhu nan naqaa warri yeroo san naa bilbilanis silkiin isaaniitis hin bade isaan iyyuu hin badan nafaan hin jiran jechuudha ammoo. Gaaf tokko mootii walduma kana dhufee ture waldaa kana dhufee tananii isa dura jechuudha kaayaa. Wanna fiyyoo fo'amaa fiyyoo gurraacha wayitan argaa inni sirraa ciramee jira jettanii ergaa naa dabarsitan. Achumarraan ameen jedheetuman fudhadhee achumaan namni wayii duraan guyyaadhaan naa bilbila ture. Sa'aatuma kan sa'a 9 gaafa ta'u naa bilbila ture. Silkiirraan kaasu gaafin hojiin qaban jedhaanii gaafin beellaman qaban jedhaanii nan hafe ture. Innaan oode jechuudha. Torban isaatitti immoo waldaa kana dhufnee UTV naa dabarsitanii balaa saniin afuurri hamaan tokko mana kanatti jeenarraa bahee jechuudha. Mee isa xumuraa ilillee galata jabaa isaa kan bareechaati.